Jirtu ani Ibsaan Abbabeetii. Ibsaan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo darbee barnoota saayinsii naannoo kutaa 5ffaa boqonnaa 1ffaa boqonnaa 2ffaa waliin ilaalle har'ammoo boqonnaa 3ffaa qabeenya uumamaa Itoophiyaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Ibsaan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa qabeenya uumamaa Itoophiyaa yeroo jedhu qabeenya isheen uumamaa fi namtolcheedhaan qabdu kan keessatti ilaallu jechuudha. Qabeenya uumamaan isheen qabdu warreen jennu ijaarsawwan, gamoowwan, manoota amantaawwan durii fi bosona bishaan ishee qabeenya uumamaati. Qabeenya namtolchee kan nuti jennu immoo riqicha namni ijaare masaraa yookiin bakka mootummoonni durii jiraatan isaan kun kan qabeenya namtolchee jedhamaniitu beekamu. Isaan keessaa egaa qilleensa baramaa Itoophiyaa kan jedhu yeroo ilaallu immoo inni kun immoo kan uumamaati jechuudha. Qilleensa baramaa biyyi keenya qabdu yookiin uumamaan Itoophiyaan qabdu gaafa ilaallu tokkoffaa garaagarummaa haala qilleensaa fi qilleensa baramaa jidduu jiruuti jechuudha. Haala qilleensaa jechuun maalidha? Qilleensa baramaa jechuun immoo maalidha jechuudha. Haala qilleensaa yeroo jennu inni tokkoffaan haala qilleensaa ishee jettu kun hojjetaa jirti. Haala qilleensaa jechuun qilleensa bakka tokko, qilleensa bakka murtaa'aa ta'e tokkotti amala qilleensaa yeroodhaa gara yerootti jijjiiramu. Inni sun haala qilleensaa jechuudha. Haala qilleensaa jijjiiranii jechuudha. Qilleensa yeroodhaa gara yerootti ji'aa yookiin waggaatti yeroo tokko yookiin lama kan jijjiiramu, kan guyyaadhaan jijjiiramu. Inni kun haala qilleensaa jedhama. Inni kunis immoo sa'aatiidhaan jijjiiramuu danda'a. Qorra, ho'a, guyyaadhaan guyyaa tokko qorree guyyaa tokko diilallaa'uudha. Torbee tokko qorree guyyaa torbee tokko diilallaa'u, torbee tokko roobee, torbee tokko immoo aduu, ji'a tokko qorra ture, ji'a tokko immoo diilallaa'u, ho'aa garmalee ta'uutiin aduu baasu diilallaa'u, guyyaa waggaadhaan waggaa tokko rooba, waggaa tokko immoo roobni hafuun haala qilleensaa jedhama. Inni kunis sababa haala qilleensa baramaa naannoo keenyaa jedhama waan ta'eef jechuudha. Qilleensa baramaa jechuun immoo qilleensa amala qilleensa iddoo tokkoo turuu danda'u yoo xiqqaate haga waggaa 3 kan turuu danda'u jechuudha. Inni immoo haala qilleensaa jennaani. Qilleensa baramaa jennaani. Qilleensa baramaa gaafa jennu turtii inni turuutiin jechuudha. Haalli qilleensa baramaa turtii isaatiin giddu galeessaa ruqoolee qilleensaa osoo hin jijjiiramiin haala wal fakkaataa ta'een yeroo dheeraaf turuu kan danda'u. Ruqoolee isaa kan jennu torbeedhaan yookiin guyyaadhaan yookiin ji'aan yookiin waggaadhaan osoo hin jijjiiramiin qorra taanaan qorrumadhaa waggaa tokko guutuu qorraa, waggaa tokko guutuu nu rooba taanaan waggaa tokko guutuu nu rooba, waggaa tokko guutuu aduu baasa taanaan waggaa tokko guutuu aduu baasa jechuudha. Haala qilleensaa isa jijjiiramaa sanaa miti jechuudha. Innis immoo haalli qilleensaa fi qilleensi baramaa egaa hariiroo wajjin qaban ruqoolee qilleensa wal fakkaataa qabaachuu yoo ta'u, garaagarummaan isaanii immoo turtii yeroo qaban irratti garaagarummaa uumu jechuudha. Turtiin inni qabu inni kun waggaa hedduu turuu danda'a yookiin immoo yeroo dheeraaf tura. Haalli qilleensaa garuu yeroo irraa gara yerootti jijjiiramuu isaatiin jechuudha. Inni ruqooleen qilleensa baramaa keessatti argaman immoo ruqooleen isaanii wal fakkaatudha. Yookiin immoo qilleensi baramaa fi haalli qilleensaa kun kan isaanii wal fakkeessu immoo inni guddaan tokkoffaa teempireechara isaaniiti. Teempireechara inni keessa jiru yookiin immoo naannolee ruqooleen isaanii yookiin immoo wantoota isaan murteessaa jiran tokkoffaan teempireechara. Inni lammaffaan rooba. Rooba qabaachuu isaanii yookiin rooba dhabuu isaanii irraa kan ka'e wal fakkaachuu danda'u. Dhiibbaa qilleensaa, bubbee, duumessa, ifa aduu, jiidhinsa qilleensaa keessatti argaman kanaan ruqooleen qilleensa baramaa naannoo tokko wal fakkaatoo jedhamanii beekamuu danda'u. Naannoo qilleensa baramaa addunyaa keessatti gaafa ilaallu immoo naannoo qilleensa baramaa addunyaa keessatti addunyaarraa teempireechara irratti hundaa'uun godinaalee qilleensa baramaa 3tu jiru. Qilleensa baramaa gosa 3tu jiru. Inni kunis immoo ho'insa yookiin teempireechara isaanii irratti diilallaa'insaa fi ho'uu isaanii irratti kan xiyyeeffate karaa 3 ilaalla. Isaanii warreen kun sadanii jechuudha. Tokkoffaa naannoo qilleensa baramaa ho'aa, naannoo qilleensa baramaa giddu galeessaa fi naannoo qilleensa baramaa diilallaa'aa jedhamanii bakka 3tti qoodamu jechuudha. Naannoo qilleensa baramaa ho'aa kan nuti jennu qilleensa kana keessatti giddu galeessaan digirii Sheelsheesii irraa kaasee haga 23.5 digirii Sheelsheesiitti maal ta'a? Kaabaa fi kibba
gidduutti kan argamu yoo ta'u, qilleensa baramaa ho'aa jedhama. Naannoon kun waggaa guutuu aduun waan irraa hin fagaanneef ho'a guddaa argatu jechuudha. Waggaa guutuu ho'a guddaa argachuu isaatiin qilleensa baramaa ho'aa jedhamee isa tokkoffaa keessatti kan ilaalamudha jechuudha. Naannoo qilleensa baramaa giddu galeessaa kan jennu naannoo kun immoo hemisfeera kaabaa fi kibba gidduutti dagalee irratti 23 digirii Seelsheesii fi 65 digirii Seelsheesii gidduutti kan argamu qilleensa baramaa giddu galeessaa jedhameetu beekama jechuudha. Inni sadaffaan naannoo qilleensa baramaa diilallaa'aati. Naannoon qilleensa baramaa diilallaa'aa akkuma ho'aa fi akkuma giddu galeessaa kanaa kan ruqoolee mataa isaa danda'e qabaata jechuudha. Innis immoo naannoon dagalee 66.5 digirii Seelsheesii hanga 90 digirii hemisfeera kaabaa fi kibbatti kan argamu ta'etu beekama jechuudha. Kana gidduutti argamuu isaatiin naannoo qilleensa baramaa diilallaa'aa jedhama. Qilleensi baramaa naannoo kanaa baay'ee maalla qorraa diilallaa'aa waan ta'eef silmayyuu qorraadha yookiin diilallaa'aadha. Biyyi Itoophiyaa godinaalee Booranaa baramaa sadan kana keessaa immoo godina qilleensa baramaa ho'aa kan naannoo mudhii lafaatti argamu keessatti argamte jechuudha. Itoophiyaan immoo maala tirooppikaalii keessatti kan haa argamtu malee hamma qilleensa baramaa naannoo kana baay'inaan hin qabdu jechuudha. Kunis immoo kan ta'eef teessuma lafaa ol kaatee baay'inaan waan qabduuf ho'a guddaa uumamuu danda'u akka xiqqaatu taasisee jiraata. Gaarreewwan waan jiran naannoo gaarreewwanii immoo diilallaa'uu yookiin qorra waan qabanii fi haala kana keessatti akka isheen ramadamtu taasisee jira jechuudha. Inni kan biraan to'attoota qilleensa baramaati. Wantoota qilleensa baramaa kana murteessuu danda'an yookiin immoo to'achuu danda'an keessaa inni tokkoffaan dagalee lafaati. Dagalee lafaa, ol ka'iinsa lafaa, duumessa, amala dambalii naannoo bishaanii, fageenya iddoon bishaan irraa qabu, haala bubbee naannoo tokkorraa bubbisuu warreen jedhaman kun immoo haala to'attoota yookiin immoo kan itti irratti murtaa'u. Qilleensi baramaa kun qilleensa baramaa akkasii ta'e kan nuti murteessuu danda'u yookiin haala inni isaaniitiin faca'insa isaanii murteessuu danda'u warreen kana sarara dagalee lafa ol ka'aa duumessa amala dambalii naannoo bishaanirraa hurku fageenya iddoo bishaanirraa qabu fageenya hurka inni ittiin argatuun haala bubbee naannoo tokkorraa bubbisuun kallattii kamitti akka inni argatu bubbisa argatuun to'attoota qilleensa baramaa jedhamaniitu beekamu jechuudha. Inni kan biraan gosoota gurguddoo qilleensa baramaa Itoophiyaa keessaatii muraasa isaanii gaafa ilaallu qilleensonni achi keessatti argaman keessaa inni baramaa qilleensa garaagarummaa teessuma lafaa irratti hundaa'u jenneera. Kana jechuun immoo iddoo baay'ee ho'aa fi gammoojjii kan ta'e lafa dakeerraa kaasee hamma qilleensa baramaa diilallaa'aa iddoo lafa baddaatti jechuudha. Baddaatti of keessatti kan hammatu haala garaagarummaa qilleensa baramaa kan murteessan keessaa tokkodha jechuudha. Innis immoo hamma qilleensa baramaa diilallaa'aa iddoo lafa baddaa ta'e of keessatti qaba hammateen akkuma ol ka'iinsi lafaa dabalaa deemuun hammi amaalta suuta suutaan hir'achaa deemaa jechuudha. Lafa dakeetti ho'i guddaa yoo ta'u gaarreen gurguddoo irratti immoo baay'ee qabbanaa'aa yookiin diilallaa'aa. Kana jechuun immoo ol ka'iinsi lafaatii fi hammi hariiroo wal faallaa walii qabaachuu isaaniitiin jedha jechuudha. Naannoo kanaatii fi kana jechuun iddoo baay'ee ho'aa fi gammoojjii kan ta'e lafa dakeerraa kaasee qilleensa baramaa diilallaa'aa iddoo lafa baddaa ta'e of keessatti kan hammate akkuma ol ka'iinsi lafaa dabalaa deemuun immoo hammi ho'aa suuta suutaan hir'achaa adeemuu isaatiin gara lafa dakeetti ho'i guddaa yoo ta'u gaarreen gurguddoo irratti immoo diilallaa'aa yookiin qabbanaa'aa qabaachuu isaatiin kan inni beekamudha jechuudha. Isaanis immoo gaafa faca'insa qilleensa baramaa ol ka'iinsa lafaa fi haala teempireecharaa isaa wajjin yeroo ilaallu ol ka'iinsa lafaa meetiraanidha. Maqaa qilleensa baramaa naannoo sana jirudha. Hamma teempireecharaa giddu galeessaa digirii Seelsheesiiti. Inni kunis 3,300 gadi yookiin olii jechuudha. Diilallaa'aa keessatti 10 digirii Seelsheesii gadi bu'ee kan argamudha. 2,300 meetirii hanga 3,300 baddaa jedhameetu beekama. Inni immoo isaa olii fi isaa gadii keessatti jechuudha. Inni 10 digirii Seelsheesii hanga 15 digirii Seelsheesiidha. 5,500 hanga 2,300 badda daree 15 digirii Seelsheesii fi hanga 20 digirii Seelsheesii keessatti 500 hanga 500 immoo gammoojjiidha. Innis 20 digirii Seelsheesii hanga 30 digirii Seelsheesii 500 gaditti kan ta'e immoo gammoojjii ho'aa jennaani jechuudha. Gammoojjii ho'aa keessatti kan argaman 30 digirii hanga 40 digirii Seelsheesii keessatti kan argaman isaa gaditti jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin faca'insa teempireecharaa naannoo sanaa murteessu jechuudha. Inni kan biraan qabeenya uumamaa Itoophiyaati. Qabeenya uumamaa Itoophiyaan qabdu keessaa inni muraasni isaanii gaafa ilaallu
gosoota qabeenya uumamaa Itoophiyaa addaan baasuudhaaf kan nu fayyadu yookiin immoo qabeenya isheen jiraattu keessaa inni tokko gosoota qabeenya uumamaa Itoophiyaa keessaa akka fakkeenyaatti biyyee mijataa yookiin qonnaaf mijataa ta'e qabaachuu, biqiloota uumamaa, bineensota uumamaan jiraatan, bishaan uumamaan kallattii adda addaatti yaa'u, albuudotaa fi kanneen kana fakkaatan qabaachuu isheetti qabeenya uumamaa isheen qabdu keessaa waan biraati jechuudha. Qabeenyi uumamaa Itoophiyaa bakka lamatti qoodama. Isaanis immoo inni tokkoffaan qabeenya uumamaa haaromfamanidha yookiin irra deebi'anii uumamuu yookiin jiraachuu danda'an qabeenya haaromfaman jedhamu. Isaanis immoo uumamaan haaromfaman qabeenya uumamaa yeroo itti fayyadaman kan uumamaan bakka bu'an yookiin immoo kan uumamaan haaromfamanidha jechuudha. Fakkeenyaaf biyyeen yoo itti fayyadamnee kaanes uumama waan ta'eef bakka isaadhaa gadhiisee baduu hin danda'u. Biqiloonni illee akkasuma deebi'anii biqilaa adeemu sanyiin isaanii bishaan illee akkasuma jechuudha. Warreen kun qabeenya uumamaa haaromfaman. Qabeenya uumamaa kanneen hin haaromfamne yookiin takka itti fayyadamneen lammaffaa irra deebinee fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Uumamaan kan yeroodhaa yerootti hin haaromfamne yookiin yeroo itti fayyadamnu kanneen dhumatan fakkeenyaaf albuuda. Albuuda takka bakka tokko qonnee fixnee jennaan bakka sana lammaffaa albuuda sana baasuu boba'a. Boba'aan takka gubatee jennaan lammaffaan deebi'u gaaziinis akkasuma takka fayyadamneen lammaffaa deebisnee fayyadamuu kan hin dandeenye gaazii uumamaa fi kan kana fakkaatan qabeenya uumamaa kanneen hin haaromfamne Itoophiyaan qabdu jennee karaa lamatti ilaaluu jechuudha. Inni kan biraan gosoota biyyee Itoophiyaati. Gosoonni biyyee Itoophiyaa keessa jiranis gosoota muraasatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Isaan keessaa egaa haalli uumama biyya Itoophiyaa seenaa uumamaa waggoota baroota durii wajjin wal qabata. Kunis immoo uumamaa fi qoodaminni biyyee caasaa uumamaa qaama lafaa waliin wal qabatan jechuun ni danda'ama. Isaan keessaa immoo gosoonni biyya Itoophiyaa keessatti argamanii hedduu ta'anis immoo qabxiilee armaan gadii irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Tokkoffaa haala naannoo. Haala naannoo gaafa jennu dhagoota irraa uumaman haala qilleensa baramaa teessuma lafaa fi kanneen kana fakkaataniin isaan kun gosoota biyyee jennaan. Amala biyyee kunis immoo kan of keessatti haammatu amaloota biyyeen sun qabatu. Albuudota akkamii yookiin immoo qabiyyeen biyyee sanaa maal maal fakkaata kan jedhudha. Isinis immoo amaloota keemikaalaa fi fiizikaalaa jennee ilaalla jechuudha. Faayidaa hojii qonnaatiif qabuun kana jechuun gabbina biyyee taa'umsa lafaa dandeettii bishaanii of keessatti qabachuu iddoo argama biyyee bakka gosti biyyee sunitti argamu. Kanaatiin bakkoota adda addaatti qoodamu. Caalota kanneen irratti hundaa'uun gosoota biyyee Itoophiyaa keessa kanneen armaan gadii akka fakkeenyaatti ilaaluu ni danda'ama. Isaanis immoo biyyee Nitoosoolsii kan jedhamu. Biyyee Nitoosoolsii jedhamu kunis gosoota biyyee Itoophiyaan qabdu yookiin biyyi keenya qabdu keessaa isa tokko ta'ee kan beekamudha jechuudha. Innis immoo gosti biyyee Nitoosoolsii jedhamu kun lafa ol ka'iinsa diriiraatti dhiyaatu irratti kan argamudha. Lafa ol ka'aadhaa garuu bakka aga tokko qonnaan mijataa ta'e diriiraa ta'e irratti kan argamu biyyeen haala qilleensa lafa baddaa keessatti kan argamudha. Innis immoo ta'ee fi rooba guddaa qabu keessatti kan argamu biyyee Nitoosoolsii kan jedhamudha. Itoophiyaa keessatti immoo bal'inaan kan argamu lafa baddaa yookiin immoo lixa kan naannoo Wallaggaa lafa baddaa kibba lixaa Iluu Abbaa Booraa fi Jimma keessatti kan inni argamu biyyoo Nitoosoolsii jedhamudha jechuudha. Lafa baddaa kibbaa, lafa baddaa giddu galeessaa fi lafa baddaa baha Itoophiyaa keessatti illee akkasuma biyyee argamudha jechuudha. Inni kan biraan biyyee Vertisoolsii. Biyyee Vertisoolsii kan jedhamu kunillee akkasuma naannolee inni keessatti argamu. Biyyeen kunis immoo gosti biyyee Nitoosoolsii biyyee suphee yoo jiidhe yookiin immoo kan inni faayidaa laachuu danda'u ulfaatinaan qabuu fi yeroo maal ta'udha yeroo biyyee yeroo gogiinsaaf kan fayyadamuu danda'ullee akkasuma keessatti argamu jechuudha. Biyyeewwan kunis immoo kan babbaqaquu yeroo jiidhe bishaan baay'ee of keessatti waan qabuuf itti fayyadamuuf illee biyyee haala gaariin fayyaduu danda'u yookiin immoo haala salphaan nu tajaajiluu danda'u keessaa tokkodha jechuudha. Innis yeroo biyyee kana rakkisaa yoo ta'e illee qabuuf yeroo jiidhe bishaan of keessatti qabachuudhaaf kan inni of keessatti qabatu rakkisaa ta'uudhaan illee biyyeen kun haala qilleensa mijaa'aa ta'e keessatti oomisha qonnaaf mijaa'aadha jechuudha. Inni isaan lammaffaa irratti arginu jechuudha. Biyyeen kun immoo lafa baddaa fi qilleensa baramaa giddu galeessaa keessatti kan qabaatuu fi hanga tokko haala qonnaaf mijataa ta'e keessatti kan argamudha jechuudha. Innis immoo naannolee giddu galeessa lafa baddaa kibba bahaa akkasuma Goojjam, Shawaa, Arsii, Baalee fi giddu galeessaa Harargeetti kan argamu biyyee
vertisols kan jedhamudha jechuudha. Inni naannoo kana keessatti argamuutiin kan tajaajiludha. Inni sadaffaan biyyee litosoolsii, kaambisoolsii fi rigosoolsii jedhamee walitti kan waamamudha. Inni immoo gosoonni biyyee kun teessuma lafaa bu'aa bahii baay'atuu fi tabba cimaa qaban irratti argamu. Teessuma lafaa kanaa irratti biyyeen uumamu gadi fageenya kan hin qabnee fi gabbataa kan hin taanedha jechuudha. Kunis immoo yeroo baay'ee harama biyyee dhiqamaaf kan saaxilamu yookiin lolaan haree bakkaa bakkatti sochoosuu biyyee danda'udha jechuudha. Dabalataanis immoo naannawaa rooba xiqqaa qabanitti kanneen argamanidha jechuudha biyyeewwan sadan kun immoo. Naannawaa lafa tabbaa cimaa fi lafa ol ka'oo giddu galeessaa qarqara sulula qiinxamaa fi lafa ol ka'oo Harargee lixaatti illee argamu. Keessattuu gosoonni biyyee rigosoolsii fi litosoolsiin lafa dakee Denaakil Ogaaden yookiin gara bahaatti kan argamanidha jechuudha. Sana keessatti argamuutiin gosa biyyee Itoophiyaan qabdu sadan keessaa tokko ta'aniitu beekamu ture. Inni kan biraan sababoota harama biyyee Itoophiyaa keessattii fi harama biyyee karaa adda addaatiin ilaaluu dandeenya. Innis immoo bishaaniin haramuu biyyeedha. Lolaan bishaan cimaan baay'ee iddoo tokko hariira iddoo birootti geessuudhaan teessumni lafaa tabba cimaa qabu lafti biqilootaan hawwanii hin uwwifamne gosa biyyee fi humni roobaa hamaa harama biyyeef sababa ijoo ta'uu danda'udha. Bubbeen haramuu biyyeerraa caalaatti immoo bubbeen kan haramu naannoo gammoojjiitti. Biyyeen bubbeen harame hojii qonnaatiif bu'aa gadi aanaa kan qabaatullee sana keessatti bishaan haramuu biyyee bubbeen haramuu warreen kun gosoota biqiloota uumamaa Itoophiyaa keessaas immoo kanneen muraasa isaanii yeroo ilaallu bosona jedhamu tokkoffaa keessatti teessuma lafaaf qilleensa baramaa jiranii biqiloonni uumamaa Itoophiyaa gosoota gurguddoo sadiitu jiru. Isaanis immoo sadan isaanii keessaa inni tokko bosonadha. Bosona jechuun mukkeen gurguddoo akaakuuwwan adda addaa yookiin wal fakkaata ta'anii kan naannolee rooba gahaa argatan keessatti argaman bosona jennaan jechuudha. Kunis immoo Itoophiyaa akka gurguddoo bakka lamatti qoodamu. Isaanis bosona lafa baddaa fi bosona lafa dakee jedhamaniitu beekamu. Bosona lafa baddaa Itoophiyaa keessa bosonni hedduminaan keessatti argaman naannoo lafa baddaa kibba dhihaa, naannoo lafa baddaa kibba bahaa fi lafa baddaa teessuma lafa ol ka'iinsa isaa giddu galeessaan 1400 meetira haga 2500 meetira irratti kan argaman lafa baddaa jedhamaniitu kan beekamanidha jechuudha. Akaakuun bosona lafa Itoophiyaa kana keessaa isa tokkodha jechuudha. Bosona mukkeen baala babal'aa qabaatanii kunis immoo isaan kun naannoo waggaa guutuu rooba guddaa argatan keessatti kan argamanidha. Itoophiyaa keessatti bosonni kun godinaalee akka Wallaggaa, Iluu Abbaa Booraa fi Jimmaa keessatti kan argaman naannolee bosona lafaa baala babal'atanii jedhamanii kan beekamanidha. Bosonni kun giddu galeessaan lafa ol ka'iinsi isaa 1500 meetira hanga 1800 meetira qaban irratti argamu. Bosonni mukkeen bosona kana keessatti argaman immoo waddeessa, muka gurraacha, ejersaa, hoomii fi kanneen kana fakkaatanidha jechuudha. Bosona mukkeen baala harcaafatanii immoo bosonni kun qilleensa baramaa ho'aa dhiyaa Itoophiyaa keessatti baay'inaan argama. Waqtii bonaa hanqina roobaa uumamuu dandamachuu baala isaanii harcaafatu. Fakkeenyaaf mukkeen kanneen akka harbuu fi qilxuu baala harcaafachuutiin rooba kan isaan dandamatanidha jechuudha. Bosona lafaa dakee Itoophiyaa keessattis kan argamanillee akkasuma Itoophiyaa keessatti immoo lafa dakee qarqara lageeniitti argaman keessaa fakkeenya qarqara lageen Awaas, Waabee, Shibilee, Gannaalee fi kan fakkaatan keessatti mukkeen lafa dakee kun aadaa fi odaa fi qilxuu fa'aa keessatti argaman lafa dakee keessatti argamu. Lafa margaa kanneen jennu immoo margaan kan uwwifaman naannoo biqiltoonni marga gosa adda addaa ta'an uwwifamee argamudha. Margi kunis immoo marga gaggabaaboo fi marga dhedheeroo kan of keessatti qabatanidha. Haa ta'u malee darbee mukkeenis makatee jiraachuu ni danda'a. Fakkeenya paarkii Naccisaar, paarkii Gambeellaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti kan argamu lafa margaa jira. Micireewwan jechuun immoo gosoota biqiloota kanneen gaggabaaboo fi qoree yookiin qoraattii kan qaban waan nama waraanu kan qaban of keessatti hammatanii jiran immoo micireewwan jennaan jechuudha. Isaanis immoo gammoojjiitti argamu. Gosti biqilootaa kanaa immoo naannolee Affaar, Sumaalee fi lafa dakee Oromiyaa keessatti kan argamu. Fakkeenyaaf biqiloota kanneen akka adaamii, gosa biqiloota gaggabaaboo kanneen biroofis baay'inaan micireewwan keessatti argamu jechuudha. Isaan kun warreen gosoota biqiloota yookiin rakkoolee isaanii jechuudha. Sababoota manca'insa bosonaa Itoophiyaa keessaa inni tokkoffaan dabaluu lakkoofsa uummataa yookiin mana babal'ifannaa fi lafa babal'ifannaa ijaarsaaf babal'ina lafa qonnaatiif qoraanii fi cilee oomishuu meeshaalee manaa adda addaa irraa hojjechuuf babal'achuu magaalotaaf kanneen kana fakkaatan manca'uu biqilootaa fi sababoota biqiloonni badan keessaa duraati jechuudha. Isinitti tolee yoo ibsan arguu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatinaa.
Galatoomaa.